balbala Muhammad namichi nabiyyicha jedhan Qureesh immoo gosa isaati 16-17 ijoollee taatanii jechuudha. Yeroo Finfinnee dhufe magaalaa warri dhiyoo kana dhalatan katamaan kun akkana isinitti fakkaata miti 4 kiiloon caakkaadha dhummuugaatu irratti margee lagi qabbannaatii fi laga sheen asaantu kun gidduun karaan iyyuu hin jiru. Namni iyyuu godoo irratti hin ijaarranne jechuudha. Jira godoon jijjira qorqorroo siila'ee waanuma katamaa gubatee fakkaata iyyuu malee amma kan isaan katamaa kana akka waan inni waggaa 100 dura as jiru fakkeessuu barbaadu. Hin jiru waan akkana yeroon dhufe iyyuu makiinaa nuuhu darbitee argita karaa irratti harree dha'uufaa namni na kaleessaa siin jechuufi biyyi kun baay'ee ijoolleedha dhalattuudha garuu waggaa 3,000 jedhanii nama sobuu barbaadu waggaa 3,000 gaarri faanas ture garuu namni isaa jijjiirameera sobumaan akka waan nuyi duriyyuu beekuma qabnaa nuyi duriyyuu akkana turre inni fakkeessan kuni sobuma akkuma Keeniyaa faa akkuma Sudaanii faa biyyi kunis kaleessuma faranjii dhufee akka ofii barbaadutti olii gadi nu laaqee warri Arabaas dhufaniiru garbana gaduu dhufan amma Oromoo meeqatu garbummaatti gurgurame namni keenya immoo kan garbana gadu kan dhufee garba bitu immoo Arabatu seenaa keessan tsaabee Araffaa Qiifaa namicha jedhamu tokkotu seenaa akka seenaa tsaafuu dhufee eessatti beeka seenaa garbana gaduudha dhufan inni kaan immoo Ahmad Giraanyi wajjin dhufanii maaloodha waan akkanaa jedhu so biyyi kuni dhugaadhaan hin qoratamne amma namni inni kun Amaara fi hin jedhee inni kun Oromoo fi hin jedhee inni kun Guraagee fi hin jedhee inni kun Walaayittaa Kambaataa Haadiyyaa yoo gara booddeetti deebite hundeensaa tokkuma nama uummatuma gurraacha amantii sabbakaniiti amma warri Islaama ta'e warra Araba himatutu jira nuyi Qureeshii nuyi Bani Haashimii jedhe warra himatutu jira biyyuma kana keessa Qureesh Bani Haashim kan jedhamu kuni balbala Muhammad namichi nabiyyicha jedhan Qureesh immoo gosa isaati isa himataa jiru warri kaan immoo Nugus Salamooniif Nigisa Saabaa himatu isa dhugaa sana namni himu hin jiru maaliif inni dhugaa sun badeera sibkatii amantiitiin balleessan nama warri Islaama ta'e warra Araba himatutu jira nuyi Qureeshii nuyi Bani Haashimii jedhe warra himatutu jira biyyuma kana keessa Qureesh Bani Haashim kan jedhamu kuni balbala Muhammad yeroo kabaja amantii isaa kabajama waan ta'eef eenyunu amantii waliif kabajna waan waliin qabnu qabna waan waliin hin qabne qabna kanaaf waan waliin qabnu walumaaf waliin kabajna silaa beekamaadha waan waliin hin qabne immoo walii kabajuun dirqama keenya aduwwiin isaanii yoomuu adamaatu maaluu gootu maqaan isaaniin xiqqaatu beekamaadha akka dubbiin faallaa taatu bara maqaan isaanii duniyaa irratti ol kaatu zabana mahabbaa isaanii ifa baatu amma kan dur daran akkanuuf jabaatu siira isaanii baruun hundarra jiraatu beekumsa jabaatu taariikni rasuula. Dr. Gammachuun kaleessa Nabi Muhammadin namtichaa jedheen tokko ammootu Nabi Muhammadin wayta isaan lubbuun jiran ajjeesumaaf isaanitti dhufe bakka isaan muka jala ciisanitti فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف رسوله فأتي قبر دابت أجيسو داف نما توكويت إني بدي وهي راوتيت نجد ديبي إساء كم قران هن الرب سني تكيسو دا
akkamitti hubannoo isaa kennan rasuula irraa fudhadhaa akkaataa ammootu islaamummaatti nama yaamanii fi nama dugungura raawwatillee akkaataa ammootu isa itti gorsan namtichi kun nabi muhammadiin ajjeesuuf dhufe sayfii rasuulaa fudhatee irra dhaabatee faqaala man yamna'uka minni eenyutu narraa si dhooggadheen rasuulaan ajjeesuufi bar afaanii waan jenneef ajjeesuuf lubbuu isaanii balleessuudhaaf wayta kana rasuulli Allah rabbitu sirraana dhooggaa jedhanii osomaa inni akkanatti ajjeesuuf itti dhaadatu sayfiin harkaa lafa buute rasuulliin fudhatan amma wayta kana sayfii faqaala man yamna'uka minni amma ati hoo maal taataa jedhaniin maal jedheen namtichi kaafiraa kun khayra aakhidin narra oolteetiniin jirta dhiifama naa godhi caalaa namarra oolee tahii jedheen hin ajjeefne rasuulli hin ajjeefnellee na ajjeesuuf dhuftellee jedhanii hin arrabsineenillee hin dhiisan deemee ummata isaatti wayta dhaqe maal jedheen ji'tukum min cindi khayri nnaas caalaa namni akka isaa hin jirre nabi muhammadiin biraa isinitti dhufe nama an isa ajjeesuuf dhaqee waytanarra oole lubbuutiyyan balleessinee na dhiise caalaa namaati isa biraa isinitti dhufee jedheen akhlaaqni islaamummaa akkana naman arrabsan naman xiqqeessan gadi naman deebisan akkam godhan namtichi kuni kaafira doktor gammachuun kuni kaafiraa miti islaamummaa matanaa waan taate hubachiisan ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana kootu doktor gammachuu islaamummaan akkati yaaddesanii miti oromoon islaamaa qureysha takkaa ufiin hin jenne oromoon islaamaa araba takkaa ufiin hin jenne oromummaa ufiitti amantee jirti suni amantaadha nabi muhammadin maan ati namticha jettuun kuni nama rabbi addunyaa guutuuf erge ragaa wajji waan inni tahe wajjiin ta'anii hubachiisan kuni silaa sadarkaa duraarratti dalagaa majlisaa tahuu qaba majlisni eega mootummaan beekamtii kennee fi ummanni islaamaa Itoophiyaa keessa jiraatu ummata biyya kanaati jedhee eega mirkaneesseef doktor gammachuun kun biyya keessa raamiti kootu maana yaamta wanni si yaamneef nabi muhammadin dheengadda akkana jette waan inni tahe beeyta hubadhu inni nama akkanaati ummanni oromoo islaamaa takkaa qureysha ufiin hin jenne takkaa araba ufiin hin jenne jedhanii guutuu barsiisuun barbaachisaadha yoo ati arrabsite yoo ati xiqqeessite kabiroo maal sirraa himata ishii akkamitti islaamummatti nama yaamta islaamni kama nama xiqqeessu kama nama arrabsu kama mataa gadi gara nama galchu kanaas hin jedhan islaamummatti bar fir'aunaanuu faquulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh